dhimma waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatee ajandaan taa'ee waliigalteen maalii fayyadamtan ani waan keessa quba qabuuf ifa isitti majarroo siraates obbo Daawud wajjin isaanii ture osoo isaa waliin galin osoo isaa waliin mallatteessin jechuudha. Obbo Daawud wajjin isaanii ture obbo Lammaa wajjin isaanii ture Dr. Abiyyis Dr. Warqinaa wajjinis ani kijibu sirriitti waan hin beekun heddii wanni walii galame waraanni kun poolisii Oromiyaatitti damee nageenya Oromiyaatitti makamaan kan hiikadhu asiin galii achiin galii amma oofamu kuni waliigaltee keessa hin jiru wanni jiru maali? Siyaasa keenya wajjin deemuu qaba. Oromoon qawwee kan kaase mootummaan Itoophiyaa qabatee jiru qawwee malee maayikiraafoonaan dubbachuu waan dideeti. Qawwee isaan nuti qaban afaan isaa jallisnee qawween siyaasaa Itoophiyaa keessa akka baatu godhuun danda'amee jira. Kanaaf Oromoon har'a wanni qawwee baadhatee bosona keessa jiraatu hin jiru. Tokko jedha. Har'allee borullee immoo Oromoo qawween ni barbaachisa. Qawween nu barbaachisu kan nagaa keenya ittiin tikfannu, kan daangaa keenya ittiin tikfannu, poolisii Oromiyaa cimsu, lakkoofsaanis leenjiidhaanis hidhannoonis. Humna ittisa biyyaa kana kan dantaa saba tokkoof paartii tokko tajaajilu osoo hin taane humna raayyaa ittisa biyyaa saboota hunda of keessaa qabu kan dantaa biyya kanaati saboota hundaa eegisu kan heera mootummaa kabachiisu kan loogii paartiitti irraa walaba ta'e kan hidhannoodhaan beekumsaan lakkoofsaan cimaa ta'e biyya kanaa fi naannawa kanaaf utubaa ta'uu danda'u jaaruu qabna jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya kan qawwee fudhanii bosona seenan shiftummaa hin seene bilisummaadhaan seenan. Kanaaf humna poolisii keenyaa guddifachuu qabna. Xiqqoodha ijoolleen jettu kun gara fuuldura waggaa deemu biyya kana keessa yakki deemaa deema. Dimookiraasii yakki wajjin deema dabalaa deema. Kanaaf humni keenya kan poolisii guddachuu qabna. Aangoo amma qabanne kana nu harkaa buusu baay'eetu itti gaggaamaa jira. Kanallee cinaan gosa gaarii irraa kabaluu qaba. Kabaluuf ammoo humni keenya kan hidhate jabaachuu qaba. Ijoolleen waraana keessa jiran kun poolisii tokko mana barnootaatii fuutee leenjiittee qaamaan waan hundaan leenjisuun yeroos maallaqa seeta. Humna leenjii immoo yoo qabaanne poolisii Oromiyaatiif kennaadha jedhama. Waaboon poolisii Oromiyaatti makamuun kennaadha poolisii Oromiyaatiif. Gatii irraa eebbisa. Ijoolleen kun sabboonummaa cimaa qaban, dammaqina siyaasaa cimaa qaban. Kanaaf kuni poolisii Oromiyaatiif takkaa'u mootummaa Oromiyaatiif illee waan gaarii adda bilisummaa Oromootis ta'ee dhaaba waraana qabu hundaaf illee gaarii. Maaliif ijoolleen kaleessa uummata kanaaf gadi ba'an handaara irratti harca'uu qabanii ogummaa kaleessa fedhiidhaan haala hamaa keessatti rooba keessatti aduu keessatti ittiin leenjisan arrammoo dhufanii obboleeyyan isaaniitti makamanii leenjii poolisiif leenjii nageenya fudhatanii ummata kalee qabsaaniif san bilisummaa qabsaanii fi argamsiisan san tiksuu qaban akkasiiti. Rabbii isin ulfaadha kun waan nama ol mormisiisu miti. Kanaaf isinis deeggartoonni warra mootummaas taatanii warri gara adda bilisummaa Oromoo jirtan dubbii qabbaneessa. Hogganni siyaasaa illee hogganaan nama dura deema malee orma uummata duuba hin deemu. Hin sodaatin agabbaa uummatatti hima. Yeroo har'atti ilaali waa jirtu moo humna waraanaa makalaakaa lixa jiru hoggan Oromoo jeneraal Oromooti. Waraanni achi hedduun isaa Oromoo. Ijoolleen hawaasnis Oromoo.
Oromo ajjeesuun fama. Gadaan kan fidda burra. Kanaaf makalaakaa rukutuuf deema kijiba kunis. Raayyaan ittisa biyyaa ijoollee rukutuu deemu hin jiru. Mariin godhamaa jira. Yeroo gabaabaa jedhan keenya keessatti furmaata an argatu wal dhibdeen siyaasa an gara lachuutti waasee waan hin beeku kuni akka ajandaatti ta'ee wanni nama keenya walitti buusuuf illee hin jiru. Kanaan wal qabatee hiriira kan jiru. Hiriiruun mirga keessan waan feetan. Garuu yeroo amma jiru kanatti gaafii qabna akkanatti wal geenyee mari'achiitu irra bu'aa buusamu. Hiriira kan baanu beekaa yoo warri isaan faa dhaga'uu didanii sanii sadii dibalee amma akka durutti biizii jirraa hin dhufu jedhanii agaa durutti dargine as jiranii hiriira ittiin baanu waan ittiin naqabetan akka nu wayii. Warri mootummaa immoo namni hiriira ba'ee hin tuuttanii hin sodaatina. Namni akka hiriira ba'ee karaa nuu baasaa nagaa nuu buusaa jechuun dhufa malee kursirraa bu'aa jechuun miti. Kanaafuu warri mootummaa illee yookaan inni agartan hunda abjuun